ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم قبيت إنيا برنوتا طهارة في صلاتي كافري ساداتي تريهادا صلاة يرو دب رواية طهارة دبني جرام وأي صلاة تزين صلاة كم الصلاة نمي تكو أسرع هودا قبلة فول دي بيدور درسو خرا قبلة غافته دائرة كباتو سر اللالة نما بيكو غافته يو بيادة مسيجو takka mihraba masjida lallate qibla makkatti fuula deebi'aa jechuu kaabatti fuula deebi'a qaamaan bakkuma jiru hundaa'u jechuu kun gartee barbaachisaadha shartii salaataati jennee jira sambooda salaatu deemu san qalbitti niyyaa godha ni niyyataa salaata akkanaati jechaa niyyata afaaniin waa takka hun dubbatu afaaniin waa dubbachuun nabii keenyarraa sallallahu alaihi wasallam hin baramne bid'aadhaa jallina karaa miti usalli jechuun qalbitti niyyata sambooda sitraa waan itti salaatu waa dahoo xiqqoo of dura keessa kara qiblaa kana waa kaayattaa takkaa'u gidaaratti dhiyaattee dhaabbattaa takkaa'u makasutti dhiyaattee dhaabbatta takkaa'u wahuma kaayatta jechuudha akka namni sii fi si dura dabru waan san irraa gartee ala ta'utte jechuudha sambooda salaatatti seenta salaata akkam jennee itti seenna Allahu akbar harka keenya ol fuune qixa ceekuu ta'uu danda'a kita gurra ta'uu mala ol fuune Allahu akbar salaatatti seenne jechuudha wanni takka dubbannu hin jirtu salaatatti seenne jechuudha ijaanee isa laalaa mahallii sujuuda isa laala hogguu salaatatti jiru hogguu harka ol kaasee salaata hidhatu ijaan bakkitti sujuudu san laalaa jechuudha qiblatti fuula deebi'ee harka isaa gad deebiseetti qomarratti qabataa ka bitaa jala godhaa ka mirgaa gubbaa godhaa qomarratti qabata kanaatu nabii keenyarraa sallallahu alaihi wasallam sabate jechuudha kanaatu nabirraa sabate akkatti qabachuunis ni jira akkatti walirra kaa'uunis ni jira akkatti dabarsee walirra kaa'uunis ni jira jechuudha kun hundinuu nabii keenyarraa sallallahu alaihi wasallam baramee jira jechuudha sambooda maaltu itti aanaa du'aa'ii istiftaahaati qara du'aa'ii bantuu salaataa qaraa jechuu sambooda isiin sun gosa heddutti nabii keenyarraa baramtee jirti sanirra takkuma qaraanaa اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هنغنا جايج تبرو لين جرتي تما كيسا برمته والنبي كينير برمه استفتاحا توكما كيسا يجيني جايج سمبودا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جه بسم الله الرحمن الرحيم جه بسم الله الرحمن الرحيم جه فاتحة قرأ هنگا كنا صلاة ما فيت كيستو سغلي قبيت جا أعوذ في دعاء استفتاحتي في بسم الله تنا صوتي سرت قبيت جا سمبودا الحمد قرأ فاتحة قرأ إسيسا نمني هندنو نبي خيجو ta qur'aana gama duraarratti argamtu ayata torba qabdi sadarkaan isiis akkan jabaadhaa jechuudha isii qara isii san yeroo salaata sagalee qaqqabatanii qaqqabate qaraa salaata sagalee ol qabanii qaraan ol qabate qaraa jechuudha faatihaa du'aa alhamdu sanitti aansuudhaan hogguu isii gaffite yoo imaama tahee inni waladhalliin jee ummanni jalaa aamiin jaa inni solomaan jaa sagalee ol qabee ma'muumni aamiin jechuun barbaachisaa isiin tun suuraa faatihaa irraa miti qur'aana irraa isii miti garuu akkasitti jechuun karaa godhamee jira barbaachisaa taheeti jira jechuudha isii boodaa qur'aana irraa waan rabbi isaa laaffise qaraa qur'aana irraa yeroo faatihaa booda waan qaraamu kana keessatti zuhrii fi asrii ishaa'ii keessatti walitti gartee awsat المفصل كجامو
قرآن الدبابا فما جد بليس قراءة مغرب كيست جوابا قراءة صبحي وفجر كيست ديرا قراءة قراتي ديرا يسيج أكستي سمبودا إيجا قرآن ورب سلاف صفاتها بودا قراءة بود الله أكبر جيد أكما درات حركة ساول قازي hanga ceekor keessa ol kaasee gajjee jilba qabatee duyda isaa diriirsa yeroo kana rukuu'a godhe jaamaa jechuudha rukuu'a kana keessatti duyda isaa ni diriirsa mataa haalaanis gadi hin buusu haalaan illee ol hin kaasu mataa fi duyda sirrii walitti godha rukuu'a kana keessatti subhaana rabbiyal aziim subhaana rabbiyal aziim subhaana rabbiyal aziim jedha kana wajji itti ta'ee subhaanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li wajis haalaan gaarii ta'a sambooda sami'a allahu liman hamida jechaadhaat harka isaa ol kaasaa afaaniin akkana jechaat rukuu'arraa ol jedha yeroo kana imaamaa fi nama kophaa salaatu yoo ta'e akkana jedha namni maamumni imaama boodaan salaatu ammoo rabbanaa walakal hamdu jedha سمع الله تنجب معموم إمام في نمني قبا صلاة وقو ركوع الرجل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد جرهم دنوني جا قبا صلاة إمام نس كدوبان إلى تسويد يو اتداني حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يوجنس حالان غاريتا namni beene garuu ta duraarratti yoo gabaabbates waa waan qaba sambooda tanarra ta dheertullee ni jirti ahlu thanaa'i wal majdi ahaqqu maa qaala al-abdu wa kullunaa laka abdun dheertudha namni danda'e baree waan nabii keenyarraa barame waan ta'eef barbaachisaadha waan ta'eef baree ittiin salaatu barbaachisa sambooda yeroo rukuu'arraa ol jee kana keessatti harka isaa qomumarratti qabata malee harka isaa gad hin diriirsu kun maalii fi wanni kanatti qajeelchu nabii keenya irraa sallallahu alaihi wasallam hadiisa waa'il ibn hujri irraa hadiisa sahl ibn sa'd irraa barameeti jiraa jechuudha dhaabbata hunda keessatti itlaaqumatti dhufee dhaabbata hunda keessatti nabiin harka isaa qomarratti qabata waan jedhutu jira waan ta'eef kanatti hojjechuudhaatu jaala sambooda allahu akbar jee sujuuda qaba silawaan kana hunda isin garsiisnee akkasitti irraa barattanii gaarii taha garuu haalli yeroodhaa mijataa waan hin ta'iniif yoo rabbiin keenya laaffise fuulduratti kan itti fufnu ta'a sujuuda godha sujuuda kana keessatti dura jilba isa lafaan gaya yoo isa laaffifame yoo nama danda'u taate yoo nama qaamni ulfaatee takkaa'u ka isaan mijanne taate harkumaan dura buullee rakkoon qaba qubbeen isaa qiblatti fuula deebisa quba kamiilaatis ka harkaatis sujuuda keessatti qiblatti fuula deebisuun barbaachisaa ta'a harka isaa quba addan facaasuu walitti qabee akkasitti lafa kaa'a qiblatti fuula diriirsa sujuudni humna qaamaa torbarratti ta'uu qaba akka nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam jetti tokkoffaan addaa fi funyaan walirratti humna takka shanacha harkaa lameen lama sadihi jilba lameenii wajji afur shani qubbeen miila lameeniitii wajji jaha torban kanaan ta'uu qaba sujuuda isaa keessatti wanni jiru subhaana rabbiyal a'laa subhaana rabbiyal a'laa subhaana rabbiyal a'laa hoggu sadii irra deddeebi'ee jira kanaan wajji subhaanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li jechaa yoo itti dees haalaan gaarii ta'a sujuuda keessatti du'aa'ii heddummeessuun barbaachisaa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam akkana jedhe amma rukuu'u fa'azzimuu fiihi rabb rukuu'a keessatti guddina rabbii dubbadha rabbi faarsaa tasbiiha isaaf godhaa jedhe وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء سجود كيست أمو دعاء ججبادا فكمن أن يستجاب لكم إسني كيبلمون دعاء تيسن والفودمون بكما دعوان شكين كم نيجي دعاء هدوميسو برباچس صلاة مهند كيست يجو يرو سجود قدو نمني غرا إسا بوبا إسا ربانو برباچس ميل إسا سربا إسا تس ميل غدير ربانو برباچس يرو سجود قدو dhundhummee isaa lameen lafarraa ol kaasuu barbaachisa shanacha lameen lafa kaayee dhundhummee duubaa lafarraa ol kaasuu barbaachisa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam kana irratti akka jedhu i'tadiluu fi sujuud
ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط القلب سجود السريسة قدا اعتدلوا في السجود سجود كيسا سريسة سجود كيسة السراوة تقوم كيسا رندم ميسا كلفن أفني أكا سرين فتتية أكا تسريسني سجود قلوكم سنبودا الله أكبر جات سجود الرول جات سجود الرول كا هربيسا كمرغا ميل إسا فانا إسا تمرغا أفتت تبتا أفتت يفهم هربيسا فانا إسا تبتا لبا ديبسي إرتا تمرغا مو لفتي قدام تمرغا لفتي قدام سجود لمن جدو تاو جريت harka isaa gudeedaa fi jilba isaarra kaaya harka lameenu kamirgaa miila mirgaarra kabitaa yeroo tana wanni jedhu rabbi ghfirlii warhamnii wahdinii warzuqnii wa'aafini wajburni jedha du'aayii tana jedha sujuuda lameen jidduu taa'u jira teessuma sanitti xumaaniinaa godhee suuta ta'a kan jarjarsinetti kana booda allahu akbar jeet lammeeysaa sujuuda wama gartee sujuuda duraa keessatti reefu himne san irra deebi'ee dalaga irra deebi'uun hin barbaachisu سنبودا الله أكبر جيتي متى إسا سجود الرا والقاس يرو كنا تيسمتك تكا جلسة خفيفة مكان إسيدا جلسة استراحة جامت تاون برباچسا غاريتا يود إسلي وما همتون قبط إسين ذكري في دعائي متى إسيدن دي قبطين قبط سنبودا الله أكبر جيتي كي ركالا ميساتي رابط yoo dandayame jilba isaa qabatee akkasitti ol ka'a yoo isarratti jabaate harkaan lafa qabateetuma laxijee yoo akkasitti lafaa ka'e illee numa ta'a san booda faatihaa qofa qara'a faatihaa qara'aa afwan faatihaa qara'ee qur'aan irraa waan isaa laafu rakaa lammeessaa tana keessattis faatihaa qara'eetti akkuma rakaa duraatti qur'aan irraa waan isaa laafe san booda itti aansee qara'a san booda eega faatihaa fixee qur'aanas qara'ee fixee yoo wama rakaa duraa keessatti qara'aa jechuudha ittiin aansee yoo rakaa salaanni tarakaa lamaa qofa taate sujuuda akkuma reefu himnetti lameenuu godhaa sujuuda irraa ol ja'a ni ta'a salaanni salaata jum'aa salaata ciidaa salaata fajriidhaa yoo taate rakaa lamatti dhumtii eega rakaa lammeeysaa tana sujuuda boodaa godhee irraa ol jee booda ni ta'a naasiba rijlahu lyumnaa muftarisha rijlahu lyusraa hirpa isaa ka bitaadha akkuma reefu jennetti labbaa deebisee irra ta'a kamirgaa faana isaa hirpa isaa lafa gadhaabaa jedha harka isaa kamirgaa miila mirgaa gudeeda sarbaa mirgaa ragadiriirsaa kabitaa ragadiriirsa akkuma reefu teessuma sujuuda lameen jidduu himnetti amma tun teessuma attahiyyaataatti quba isaa hunda waliin qabaa quba daa'imaa malee akkatti jechuu quba daa'imaa malee isiidhaan ni akeekaa yeroo tawxiidaa akkasitti akkatti qabata jechuudha yeroo tawxiidaa isiidhaan akeeka attahiyyaatu qaraa jechuudha attahiyyaatu qaraa qabatiinsa kana keessatti hamarteessutu jiraa usaniituma qabachuu jiraa gosa hunda waan nabii keenya irraa dhufe sallallahu alaihi wasallam kanattis dalaganii kaanittis dalaguun barbaachisaa ta'a san booda tashahuda yowaa'uu attahiyyaatu qaraa isiin kunoo tan attahiyyaatu lillaahi wassalawaatu waxayyibaat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهد الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هنغنجا إذن سنيدي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هنغنجا سنبودا نغايا فرحمة نبي كيني ربوس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هنغنجا سنبودا وافر رب مغفرت اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال هنغنجا سنبودا دعاء ورب سالافسي نقرأ ورب كرتا يوبرا أكمسن متى إسا دابا إساتي في مسلم هندا كرتشو دندايا
akkuma sanbooda du'aa'ilee adda addaa tanabii keenya irraa sabatti qara'uu dandayaa jechuudha. Salaanni isaa gama xumuraa dhihaata jira. Sanbooda mirga isaatti salaamtaa baafata. Assalaamu alaykum wa rahmatullah jee. Bitaa isaattis assalaamu alaykum wa rahmatullah. Asitti salaanni xumuramtii jechuudha. Salaanni rakaa lama. Tarakaa hedduu yoo taate yoo ol ka'eetuma rakaa hangafe akkuma himnetti itti guute boodarra tashahuda kana godhee akkasitti salaanni xumuramtii jechuudha. Salaanni asii guutamtii waan san booda itti yaanaa yoo rabbii keenyaan taate. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.